adda bilisummaa Oromootu nu qaraa hin qaree walgahii jira qeeqatu jira. Inni qeerroo jalqabaati malee qeerroo umriitiin miti egaa nuti qeerroodhuma yeroo nuti itti geenyetti wanni kun dhufe qabsoon kun dhufe kanaa wal fakkaanna umriinis wal fakkaanna warri 91 keessumaa as baba'an kun akka koofii akka warra na fakkaataniiti qeerroo jalqabaati. Seeratu jira seera naamusaatu jira seera naamusaa jira nama cabse immoo yeroo yerootti walgahii irratti showii duras ta'u boodas ni ta'a jechuudha. Kanaaf naamusatu jira naamusa kabajaa isteejiitu jira kabajaa hojiitu jira. Saamu'eel Laabaa kan jedhamuu fi Badhaasaa Simaa warra qophii afaan Oromoo Abiyyoota Addabaabaayii bakka jedhanii Baambis bakka jedhamtu tokkotti volontarii naqee hojjedhan ture. Anaaf jireenya ayyaanaatu jireenya ayyaanaa hiriyaa kootii raamaan ani hojjedhe yeroo sana heeruma galgalee ka jedhudha. Jireenyaan immoo daboo ka jedhu qopheesse sana egaa baay'ee yaadannoo guddaadhaa fi mararfannaa guddaatiin hojjenna turre. Walgahii yeroo godhannu fa'aa afaan keenya akka haasofnu fa'a yeroo sana akka ammaa kana miti. Akka utuun sodaatiin haasofnu fa'aa walii wajjin mari'annaa jechuudha. Paartaayima Oromoon turre ani fuultaayima Oromoodha. Namoota Oromoo ta'anii afaan Oromoon dubbanne faadhannee afaan Oromoon dubbisne turre. Egaa ijoolleedhanis hin gammanne yeroo nama afaan Oromoo darbee haasa'u hin fedhani. Namooti baay'een hin sodaatu. Namooti tokko tokko immoo inumaayyuu xabbaabnu hin jedhu. Nama Oromootu xabbaabnu hin jedha ture. Afaan Amaaraan haasa'utanii nu hin jedhu. ይህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው። ከዚህ ቀጥሎ የአፋን ኦሮሞ ፕሮግራም ይቀጥላል። ሮጆ ዶ ታክሲ keessa jiraatte taa'es yoo hoteela ta'es qad godhanii madhaamsu. Afaan Oromootiin wallisuun isa qawwee dhukaasu wajjin waluma qixa ture jechuu kooti istuudiyoo keessatti illee. Wanni narra kophaatti ga'e hin jiru waanuma Oromoo irra ga'e artistoota kaan irra wanni ga'e baay'eetu jira. Hiriyoottan koo dhabeera obboleessa koo ajjeesaniiru. Ka'ee tana deemaa biyya warra du'aa haadhoo koon dubbisaa ifaa akka ji'aa mismaarra buqqa'u awwaalli diigamee haadhoo koon dubbisa yaadni isaa naagamee. Yaa obboleessa koo yaa jaallataa lammii du'a kee dhageenye naaf hin himne nammii. Maaf kiilolee siin jedhanii? Kiilolee jechuun wanni sagalee wanna qooqaa ittiin wallisan kanatu kan koo qofaa utuu hin ta'in kan abbaa fedheef sagaleen yeroo bareedaa ta'u kiilolee dhaabaluu sagaleen isaa jedhama. Shimbirroo tokko jirti shimbirroon tokkos immoo kiilolee jedhamti isheenis wallee ishee akkasuma bareeda. Kanaaf sagalee bareedaa jechuudha gabaabdumatti nama qooqa bareedaa qabu yeroo wallisu jechuudha. Walleedhaa qofaatiif kiilolee jechuun malee haasaatiif miti. Daa'imman dur qeerroo turte? Qeerroon durumaa ture sirna gadaarraa kaasee qeerroon tureera deemsa geettii umriiti. Kan keenyatti yeroo deebi'u kan keenya kun qeerroo jalqabaati malee qeerroo umriitiin miti egaa nuti qeerroodhuma yeroo nuti itti geenyetti wanni kun dhufe qabsoon kun dhufe. Kanaa wal fakkaanna umriinis wal fakkaanna warri 91 keessumaa as baba'an kun akka koofii akka warra na fakkaataniiti qeerroo jalqabaati. Artistoonni baachii kee jechuun yeroo kee keessa turanii baay'een isaanii hojiin isaanii muuziqaan oli wallee qofa miti kan isaan taphatanii waan uummata kanaa beeksisuu seenaa isaa guddisuu keessattis ni hirmaattu. Callistanii istuudiyoo seentanii wallee wallisuu qofatu hin taane dhimmoota qabsoo garaagaraa keessattis ni hirmaattu. Jaalalli keessan tokkummaan keessan nama gargaaruun akkaataa isin itti socho'aa turtan dhimma dantaa keessan osoo hin taane dhimma saba kanaaf dursa kennitanii akka hojjettan seenaan numa agarsiisa. Miirri sun akkamitti isiniin dhufuu danda'e ammoo haala amma jiru ammas wallee inuma jira waan ta'eef wal bira qabdee yeroo ilaaltu akkamitti madaaltaati fi haala yeroo sana ture immoo. Gaaffii bareedaadha. Warri yeroo sana turre wannaatu jira. Adda bilisummaa Oromootu nu qaraa hin qaree walgahii jira qeeqatu jira. Karaa yeroo deeman akkamitti akka deemantu jira. Yeroo baandiin kun guutuun deemuu namni bakka arge hin bulu bakka arge dhaqee taa'ee warri amala adda addaa qabanis hin deemanii seeraaf naamusatu jira. Isteejii irratti yeroo bahanii qajeelfamatu jira. Hoogganaa
Hoogganni yeroo yerootti walgayiidhaa fi barsiisatu jira. Seenaa barannaa ulfina guddaa Oromoodhaaf qabnaa. Oromoo irratti isteejii irratti amma fakkeenyaaf namni sijaaraaf akka hin tuunne, namni dhugaatii dhugu amala dhugaatii qabu akka hin dhunne, namni amala waan jimaafaa kana qama'uu qabu waan kana naamusatu jira. Naamusa nama barsiisantu jira. Hoogganoonnis ni jiru. Kanaaf akkasittiin itti yeroo sana wanna kanatu hin jiru. Amma wanni kun faca'insi waan jiruu fi namoota amma yeroo karaa faa deemnu faa iddoo tokko faa deemanii maaliif yeroo sana Tigireen nama jeeftisu waan ta'eefi namni akka barbaade gadi hin ba'u gibbii bakka murtaa'e teenya namni bakka barbaade deemee shaayii dhuguu bakka barbaade wanni ta'e hin ta'u yeroo deemamu akkuma waraanaatti seeratu jira seera naamusaatu jira seera naamusaa jira nama cabse immoo yeroo yerootti walgahii irratti showii duras ta'u boodas ni ta'a jechuudha kanaaf naamusatu jira naamusa kabajaa isteejiitu jira kabajaa hojiitu jira. Ayyee galatoomi. Walleen kee tokko Agadaa Birraa kan jedhu baay'eedhuma beekama maqaa kanaatis wantoota garaagaraa irratti ofitti yeroo maxxansitu namootis immoo maqaa kana sitti maxxansanii ittiin si beeku. Agadaa Birraa inumaa akka waan maqaa kee fakkaata. Maali seenaan ati isaa wajjin hin qabdu? Ammoo Agadaa Birraa jechuun Oromoo biratti bakka guddaa qaba. Agadaa Birraa moondi keenya iyyuu ni beenna. Addadha. Agadaa yeroo kaan irraa addadha. Maaliif filattee ati immoo maal jettame abbaan wallee kana? Wallee kee jalqabaati? Abbaan wallee kanaa wallee koo jalqabaati tokkoffaa lammaffaa immoo Agadaa Birraa jechuun egaa amma afaan Amaaraatti xinqish jedhama. Aalaa jedhama karaa bahaatti nuti Agadaa jenna karaa dhihaatti. Inni birraa dhufu kun mi'aansaa addaa. Eega lafti gogee maal jedhee booda ka ga'uudha. Kanaafitu Agadaa Birraa jedhama mi'aansaa. Waayinalleensaa adda Agadaa warra kaan irraa yookaan aalaa warra kaan irraati jechuun shankooraa olitti mi'aa gosas qaba. Gosti sanyii kanaa kan eega lafti goggogee ka ga'u waan ta'eef mi'aadha jechuudha baay'ee bareedaadha jechuudha. Tole wallee sanaan beekamteef hin kaase kan biraa immoo walleewwan kee sirboonni kee hedduun isaanii godinaalee Oromiyaa garaagaraa kan tuqanidha. Keessattuyyuu immoo ka Iluu Abbaa Boorii fi kan Booranaa tokko akka ajaa'ibaatti hojjettee baay'ee bareedaa. Namoonni baay'een illee wallee kana ni jaallatu seenaas qaba. Maaliif sanarratti xiyyeeffatte? Yeroo sanatti wanni inni bakka itti naannawa bakka sabni koo jiru sana hundumaa waliin gaheera wanna ka Booranaa qofaa otoo hin ta'in kan naannawa Arsiisii, Jimmasii, Tuulamasii hunduma isaa waliin qaba. Egaa yeroo sanatti argitee walloonis ni jira. Akkuma warri kaanis yeroo sana argitee akkuma nama siin jedhetti bakka Oromoon jijjiru maqaa dhoofnee bakka inni itti argamu kana hundumaayyuu wanna guddaa ture yeroo sanatti waan ta'eef kanaaf naannawa sanatti waan jiru waan ofii beektu ni goota waan hin beekne immoo nama naannawa sana gaafatteetu hojjettaa jechuudha. Feeriidhuma ta'uudhaaf faranjiin feerii jetti kana. Kanaaf Oromoon bakka jirutti yoo maqaa dhaame namatti tola. Kanaaf anallee qofaa miti namooti baay'eenis akkasumatti hojjetu amma ka Walloo jira, ka Wallaggaa jira, kan Tuulamaa jira, kan Tirrii jedhama, kan Arsii jira, kan naannawa Jimmaa jira, bakka hundumaayyuu jira. Kanaaf tujjaara waan taaneef bakka barbaadan irraatu nama keenyaa fi bakka sanaa fi teessuma sana wal barsiisuudhaaf wallifama. Galatoomii eessa dhalooti kee akkamiin immoo gara Finfinnee kana dhufuu dandeesse? Dhalooti koo Wallaggaatti biyya Gimbii jedhamtu tokko dhiha Gimbii baha Gimbiiti. Magaalaa Gimbii irraa sa'aatii 3 baadiyyaadha. Egaa nuti garuu ani hireenan argadhee fira kootoo obboleessa abbaa kootuutu Finfinnee jira. Achitti na fidan gaafan ijoollee achitti na fidaniitiin inni egaa ijoollee Finfinnee ta'e afaan Oromoo maleeyyuu hin beekun ture rakkoo guddaatu ture yeroo sanatti egaa akkasittiin ol dhufeen biyya Finfinnee jedhamu kanatti. Finfinneetti dhugumayyuu nuyyuu dhageenyeerra kanaan dura xiqqoo gaafa Wallagga irraa Finfinnee seentu barnoota kee illee achitti akka itti fuftee fi mudannoo akka qabdu haa dhageenye mee sanarraa nu yaadachiisi akkasumas waa'ee barnoota keetii Finfinnee keessatti. Finfinnee keessatti rakkootu ture namni afaan Amaaraa hin beekne yeroo sanatti egaa akka malee rakkisaadha. Yeroo nuti sanatti mana barumsaa arfaffaan galee yeroo galee sanatti garatti cabxee afaan Oromoo hin beeku. Nan barreessaa qormaata isaas nan hojjedha.
dubbachuu isaa nan yaala yeroo dubbadhu manatti kolfu waan ta'eef baay'ee umrii sanatti baay'ee wanni guddaatu narra ga'e rakkoodha yeroo sana Amaarinyaa wallaaluun akka malee ulfaataadha. Ijoolleenis namatti kofaltii akka malee yeroon itti gaddaa yaadadduudha yeroo sana namni yeroo itti nama afaan koo beekuun hin qabu ture mana barumsaa sana irratti warri beekan isin haasa'an egaa nama hin beeku hin qabu ture yeroon baay'ee rakkadhe yeroo waggaa isa duraanii kana na rakkadhee garuu riizaaltiin koo bareedaa ture afaan Amaaraatti. Wallee hoo akkamittiin jalqabde? Eessarraa sii dhufe? Ijoollummaadhumatti weellisaa turte moo yoom kan eegalte? Wallee akka wallisaa ta'us hin beeku akka inni wallee beekus hin beeku garuu na wallisan ture callumadhee gaafan ijoollee booda wanni nuti reediyoo hin qabnu turre abbaan keenya reediyoo bitee yeroo inni reediyoo bitee jedhu nama wallisu kana nan naggaafadhaan akka namni wallee dhaggeeffatutti mini baay'een itti harkifamee itti mirqaaneen inni dhaggeeffadhan ture isa dhaggeeffadhu monaa qabama. Akkasumatti inni kiraara wanni wayii caccabduu baadiyyaadha egaatti walitti goonee tattabachuun jalqabe egaa ana qofaa miti yeroo sana garuu ani hin dhaabne achitti gitaara moofaan argadhee gitaara moofaa kanaan ofumaa hin barsiise waan irraa ilaaluun qabu namni waan sana ta'u hin jiru ture so walleen barreessuutti ka'ee naa dhufee nan hojjedhe agadaan irraa kanan barreessee jechuudha jalqabaa. Reediyoo fa'aa irratti qophii fa'aa hojjetaa akka turte fa'aa wanta akkasii jira? Saamu'eel Laabaa kan jedhamuu fi Badhaasaa Simaa warra qophii afaan Oromoo Abiyyoota Addabaabaa bakka jedhanii Baambis bakka jedhamtu tokkotti volontarii naqee hojjedhan ture. Anaaf jireenya ayyaanaatu jireenya ayyaanaa hiriyaa kootii nama dhanneetii hojjenna qophii sanbata guddaa nuu kennanii daqiiqaa xiqqoo akkasii kana nuu kennanii daqiiqaa kanatti diraamaa gaggabaabaa hojjenna diraamaa jireenyaa isin barreessite anis nan barreessaa miilaan gara sa'aatii tokko walakkaa gara sa'aatii lamaa kana markatoodha kaanee deemnee tudhannaa egaa achitti nama afaan Oromoo dubbatu argina hin gammannaa isaan biraa yeroo warri gaazexeessitooti keenya kun yeroo waa laaqanaaf ba'anis isaanuma duukaa dhannee isaan tulaa kana nuu kenna akkasitti torbanitti guyyaa tokko diraamaa fa'aa hojjennaa jechuudha. Fakkeenyaaf diraamaa nani hojjedhe yeroo sana heeruma galgalee ka jedhudha. Jireenyaan immoo daboo ka jedhu qopheesse. Sana egaa baay'ee yaadannoo guddaadhaa fi mararfannaa guddaatiin hojjenna turre yeroo sana afaan kana baay'ee waan nama arrabsanii waan nama salphisanii fi afaan keenya irratti akka haasofnuu fi walga'ii yeroo godhannu fa'aa afaan keenya akka haasofnu fa'i yeroo sana akka ammaa kana miti. Akka utuun sodaatiin haasofnu fa'aa walii wajjin mari'annaa jechuudha. Paartaayim Oromoon turre ani fuultaayim Oromoodha afaan koorratti jechuudha. So jireenyaan immoo nama narra jabaadha nabsee Saamaaroo ammallee biyyanni jirus hin beeku Finfinnee keessatti namoota Oromoo ta'anii afaan Oromoon dubbanne faadhannee afaan Oromoon dubbisna turre. Egaa ijoolleedhaan si hin gammanne yeroo nama afaan Oromoo darbee haasa'u hin fedhani namooti baay'een hin sodaatu. Namoonni tokko tokko immoo inumaayyuu xabbaaf nuun jedhu nama Oromootu xabbaaf nuun jedha ture afaan Amaaraan haasa'utanii nuun jedhu. Akkasuma ture inni yaadannoo guddaadhas akka malee ulfaataadha yeroo sanatti. Qophii isin hojjettan sun reediyoo kam irratti darbaa ture? Qophii afaan Oromoo kan jedhamudha. Yeroo sanatti afaan Amaaraa yeroo inni dhumee jedhu የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው። ከዚህ ቀጥሎ የአፋን ኦሮሞ ፕሮግራም ይቀጥላል yeroo jedhu taaksii keessa jiraatte ta'es yoo hoteela ta'es qat godhanii madhaamsu hin dhaamsu. Kun yeroo inni jedhu kun jedhee utuun qophii afaan Oromooti utuun jedhini kun yeroo inni jedhu lip godhuun. Finfinnee keessatti yeroo sana wallee muuziqaa hojjechuun salphaa akka hin turre inuma beekamaa seenaa turerraa. Chaalenjii akkamii keessa dabarte? Stuudiyoo fa'aa deemanii waraabuu, walaloo barreessuu, yeedaloo qopheessuu, kilippii immoo darbeetti hojjechuun kun akkam ture haala akkamiitiin hojjetaa turte? Yeroo jalqabaa kilippii waan jedhamu iyyuu hin jiru, hin beeku iyyuuti, namni beeku iyyuu hin jiru. Wallee gosa jalqabaa isaa Gadaa Birraatiif beektu sana nama ergi muuziqaa beeku, Sinqanashii muuziqaa beeku jedhama yeroo sana. Inni birrii 3,000 kaffaleen hojjedhee wallee walaloon kan koo ture hundisaa
wallee tokkitti kan shaalaqaa Saayileenii naa kennanii isheen eenyu isheen kan jedhurraa kan hafe wallee ofuma kootiin barreessaa yaadaloo ofuma kootiin barreessaa. Chaalenjiin isaa egaa akka malee ulfaataadha. Istuudiyoo dhaqama. Istuudiyoo yeroo dhaqamu nama afaan Oromoo dubbatullee hin jiru. Tootaalii namni dubbatu hin jiru. Innumaayyuu ani xiqqoo sagaleen kee bareedaadha waan jedhaniif opportunity sana argadhe malee warri muuziqaa sana hojjetan guddaa akkasitti waan Oromoo kana irratti akkana ol ba'a jedhanii si yaadne yeroo sana egaa Haayiluu nama jedhamu tokkotu inni baasee Zarihuun baasee Darajjii Zamadiin nama jedhamu tokko nama gaarii tokko isaan faatu nu dura jira. Inni egaa taphaa miti yeroo sanatti kaasetii jedhama. Yeroo sanatti kaasetii baasuun akka malee ulfaataadhas. Akka malees immoo yeroo sana hojjetama wallee walaloo fi dibbee fi sagalee irratti akka malee akka gaariitti hojjetama ture bara sana. Maaliif warri oonariin yookaan qabeenyaan warri muuziqaa baasan kun guraagota immoo hojii bareedaa hojjetu turan afaan fedhe irratti iyyuu. Akkasumas ta'ee amma walleewwan meeqa hojjetteeti yaadatta? Wallee baay'eedha amma gara 40 waliin ta'a. Wallee baay'een hojjedhee kanan nama wajjin hojjedhes jira gara 40 waliin ta'a. Finfinnee keessatti yeroo natti baay'ee gadditee fi yeroo natti baay'ee immoo itti gammaddee yaadatta yookiin mudannoo ati qabdu Finfinnee keessatti? Mudannoon inni qabu osoo siin jedheedha afaan Oromoo afaan Amaaraa dubbachuu dadhabuun mudannoo guddaadha. Mana barumsaattis taphachuudhaafis ilaalamoo ulfinni isaa maali? Ijoolleedhaanii yookaan kubbaa taphadheessi afaaniin asiin haa kenni asiin achi dabarsii waliin jedhama afaaniin isan danda'uun ture baay'ee dhiibbaa guddaatu narra gaa ture achi maqeen ta'a ijoollee irraati. Inni kun waan taphaasitti hin fakkaatin gaafa ijoollee taatee taphachuu barbaaddee nama afaan kee beeku wajjiniin afaan dhimmanni dhiibbaa namarratti godhu yeroo sana gaddi koo inni guddaanii sana. Kaan immoo egaa bara 91 qeerroo jalqabaati nuti bara 91 aduu guddaa tokkotu bahee wanni nuyi dursinee jalqabne suni namoota akka kootii kuni hiree bareedaa argatanii jechuudha. Hireen anarratti taa'ee ittiin si fuula dura taa'ee haasa'u waan isattis ittiin haasofnu kun warri nu duraa kan hojjetanidha. Asumaan iyyuu galatoomanii jedha kana kireeditii yookaan immoo hojii isaan hojjetanii nu dura ulfaataa akka inni tureen arge waan ta'eef afaan Oromootiin wallisuun isa qawwee dhukaasu wajjin waluma qixa ture jechuu kooti istuudiyoo keessatti illee. Ayyee bu'aa bayii hedduu keessa akka dabartan inuma quba qabnaa because walleen kun yookiin hojiin aartii hojiin muuziqaa keessa yookaan afaan Oromoo kun karaan isaa salphaan ture. Atakka weellisaa Oromoo tokkootti maaltu si mudatee bu'aa bayii yookiin immoo rakkoon ati keessa dabarte akka maatiittis ta'uu danda'a sirras sababa kanatti sababa wallee hojjetteen rakkoon sirra ga'ee jira yookiin maatii keerras wanti yaadattu maaltu jira? Wanni narra kophaatti ga'e hin jiru waan nama Oromoo irra ga'e artistoota kaan irra wanni ga'e baay'eetu jira. Hiriyoottan koo dhabeera obboleessa koo ajjeesaniiru. Tigreen obboleessa koo ajjeeftee egaa Tigree ma jennaati. Wanni guddaan egaa wayyaaneen seente asitti obboleessa koo irraa ajjeesanii hiriyoottan kootu du'ee Eebbisaa Addunyaa ajjeesanii Jireenyaa Ayyaanaa ajjeesanii Usmaayyoo warra kana baandii tokko keessa turre wajjin hojjenna turre argitee kuni ani jiraachuun kooyyuu waanuma ajaa'ibaati. Namoota baay'ee egaa amma warra wajjiniin baandii keessa waliin taa'an sun jechuu kooti malee amma kun amma dhufee Hacaaluu ga'utti aartiin Oromoo ni ajjeefama. Gaaffii tokko malee namni qawwee hin qabu maal hin qabu ni ajjeefama gumaas hin qabu. Gaddi guddaanii sana caalee hin jiru kaati ijoollee jajjaboo Oromoon qabdutu ijoollee qaroo keessaa deemaniitu yeroo sana ajjeesu yeroo namni si biraa du'u namatti keessumaa amma Jireenyaa Ayyaanaa bara dargii keessaa kaafnee daabboo goggogaa wajjiniin nyaanneeti afaan Oromoo kana guddifna jenneeti voolontarii qophii afaan Oromootti hojjetaa turre jechuudha umurii sanatti yeroo itti barachuu qabnutti jechuudha xiiqiidhaatiif. Gadda guddaan kanatu natti dhaga'ama naanii obboleessa koo immoo
bara wayyaanii keessa ajjeesanii isa ajjeesaniiyyuu abbaan koo nafsee isaanii amaru isaanis du'aniiru akka ittiin hin jedhanii obboleessa koo ajjeefame ani yeroo dheeraan tureetuun hin dhaga'ini. Maaliif hin dhufaa jedhanii yoo dhufee fi hin ajjeesu jedhanii waan ganda sana keessa ganda nu itti dhalanne sana keessa waan beekanii fi na eegaa turanii jedhanii gaafa obboleessi koo ajjeesanii awwaalamillee karaa irratti qophaa'anii na eegaa turan jedhan kana durallee dubbaddeera. Abbaa kootu na hambise egaa ni nannaqan ture silaa obboleessi du'e numa egaa karaa sana karaa Wallaggaa akkuma ammaa rakkoo qaba ture. Kana yaadannoon bareedaa miti yaadannoon yeroo sana. Ayyee obboleessa kee duusaa gaafa dhageessu maaltu sitti dhaga'ame akkasumas immoo muuziqaadhaan yookiin akkamitti ibsite gaafa dhageessu ajjeefamuusaa? Walleedha waan inni ibseen qaba ani magaalaan jira yeroo sana yeroo qabsootti jirra waan baay'ee hojjennaa. Waa guyyaa galee laaqana nyaachuuf hin galee yeroon galee jedhu namni fira kootii tokko biyya Hararirraa dhufanii mana jiru dubbiseen taa'ee yeroon taa'ee jedhu edaa odoo isheenis turtee dhageesse hin boossee jechuudha yeroo isheen boossee toni obbolaa koo durbaa wajjin hin jiraadhan ture isaanis hin booyanii. Maal akka ta'e hin beeku waan isaan boo'anii yeroo isaanii maqaa obboleessa kootii liquu godhanii dha'anii boo'anii egaa isayyuu waanuma har'afaa kaleefaa torbanfaa tokkoffaa dura ta'een se'e. Booda naaf himanii jechuudha yeroo naa himanii jedhanii baay'ee hin boonye maaliif qabsaa'ota jira mana kooyyuu qabsaa'aa ture yeroo sana waan baay'eetu ture. Jajjabaachuudhaaf nama baay'eetu kukkufa ture so yeroo sana dhiyaate sana nyaanne waraqaa fi qalama fudhadheen ni barreesse jechuudha isaanin boo'e obboleessa kootii fi ka'ee tana deemaa biyya warra du'aa haadhoo koon dubbisaa ifa akka ji'a mismaarra buqqa'u awwaalli diigame haadhoo koon dubbisa yaadni isaa naagame yaa obboleessa koo yaa jaallataa lammii du'a kee dhageenye naaf hin himne namni jedheenini gadi barreesse isumaan inni wallee koo CD jaffaa irratti kanaan hin baasee boo'ee jechuudha boo'oo kanaan hin ibsadhe. Ayyee duratti mee waa'ee baandii fa'aa haasaa turtee baandii gadaa baandii bilisummaa akka ture dhagaa turre achi keessatti immoo ati hojjechaa akka turte quba qabna mee waan san hundeeffamarraa kaasee akkam akka ture eenyu fa'aa wajjin hirmaachaa akka turtan nuu kaase. Baandiin tokko ture duratti yeroo hamma dhaabii biyya keessa turetti walumaan turre kadhaabaa turre waa'een horiin jiru waa'een maaliin jiru namni raashiniidhuma waan nyaataa sachumaa wanni taanaa isa booda egaa waan hundumtu jijjiiramee jedhe booda hin baane kan dura ture baandii gadaa ture achitti namni baay'atee naan iddoo lamatti ba'e jechuudha baandii urjii kan jedhamu tokko egaa. Dhaabbatee jechuudha. Gadaanii fi urjii kan jedhamu yeroo jalqabaatiin dhaabbatee. Yeroo sana keessatti ani gama urjii kanaan dhufee jechuudha. Egaa urjii kana keessatti warra akkuma reefuun siimee Adamaa Romuu fa'aa, Usmaayyoo fa'aa, Eebbisaa Addunyaa fa'aa, warra amma lubbuun hin jirree Yoosef Gammachuu fa'aa, warra ammaan illee maqaa isaanii yaadachuu hin dandeenye warra tiyaatira wajjin hojjennu fa'aa hundumtu jaawwachi keessa turani tiyaatira yeroo dhaabaatti hojjechaa turre warra maqaa qeerransoo kan jedhamu mucaan dukanaan duubaa keessa tiyaatira wajjin hojjechaa turre fa'i jiru isaanis hin ajjeefamanii Habtaamuu kan jedhamu milishaa dargii ta'e kan hojjetu tiyaatira wajjin hojjenne innis hin ajjeefame nama baay'een ture egaa baandiin bilisummaa dhaabbatee baandiin bilisummaa yeroo dhaabbatee gaazexaa wajjin jalqaba dhaabbatee jechuudha. Cimaa ture jechuudha egaa waa'ee maa qabsooti waa'ee maa Oromoo fi waa'ee dammaqsuu Oromooti sana ture yeroo sanatti. Artistoota durii keessaa warri gara jalqabaa gara alaatti ba'an keessaa tokkodha akka dhageenyetti akkamiin baate maaltu si mudate yeroo gara alaa baatu carraa akkamiitiin baate yookiin immoo haala kamiin bahuu dandeesse? Ani nan baay'ee abjuusaas hin qabu wanni aksesiinis hin jiru kan nama fira salaa hin qabu biyya alaa dhaquun akka malee ulfaataadha akkamaa kana miti yeroo sana eebbisaa ajjeesanii. Eebbisaa ajjeesanii reeffasaa lafarra qotatanii Oromoon akka malee gaddee inni du'ii eebbisaa nama baay'ee nama
nama waa'ee sirbaallee beekumti namuma amantiidhaan deemudha. Baay'ee duutee eebbisaa baay'ee waan nama gaddisiisee fi namni tokkoo fi diiviin bahee jennaani diivii kanaan ijoollee artistii keessaa tokkoon baasaa jedhee volontarii nam tokko heeyyamee jechuudha. Gaafa heeyyamanii jedhanii namni suni anaan hireen naga'e jechuudha. Maqaa du'a eebbisaatiin nam tokko ajjeesanii amma du'anii dhumuu irratti akka hin dhumnee fi hiree argameeni hiree sana hin argadhe jechuudha. Ayyaantuu ta'een argadhe abbaan sun na baase. Akkasittiin biyya alaatti ba'e. Aartii kanatti fufte moo adda kutte moo maaltu si mudate erga achi seente? Nama asitti waan caalaa hojjetamu natti fakkaata ture. Akka gara wanni lamaan baase biyya kanatti biyyi kun biyya hojjetanii of danda'anidha. Biyya deemanii sirbanii ittiin jiraatanis miti. Namis xiqqoodha inni jirus hojii isaa hojjetata. Addunyaa garaagaraa keessatti dhufee jechuudhaan akkasitti jabaa natti fakkaanne caalaatti aartii Oromoo afaan Oromoo waan asitti guddatu natti fakkaata ture. Darbee yeroo walgahii ka koomunitii ka dhaabaa ka maalii darbanii Torontoo kana asuma Ameerikaa isteetuma 50tu jira egaa iddoo baay'eetti walgahiin waggaa fa'iitii jira ture yeroo sana hojjetaan ture jechuudha.